yaadni harraan tanagaa warri wanni walitti qabamneef cufti keessa nuuni beektanii ani gammachuu guddaan na dhagahame. Bulesa keenya Abdurrahmaan Hussein sagantaa har'aa irratti nu affeerte galatoome jennaani. Wanni kun haa dhaabbatuun jaa namni YouTube isaarratti waan mataa fi achirratti haa fayyadamuun jaa. Kasaa yeroo jalqabaa mireetii yeroo dhaga'u waa'ee guddina ijoollee jechuun tarbiyaa ijoollee san irratti dhagee hedduu qalbii na fuudhe jechuudha. Ustaaz Abdurrahmaan Hussein hedduu takka rabbiif jecha I love you so much akkasni jedhu dubartii qofa wayyaa dhiiraanis yaanime. Yeroo jalqabaatiif waltajjii irratti bahee akkaan haasa'u namni na godhe Abdurrahmaan Hussein Oromiyaan guutuu walitti bahee yoo eebbise itti xiqqaata malee ittiin baay'atu. Allahu akbar. Hin yaadini hin iraarini ka jedhu kun laa tahzan ka mana hidhaa jirtullee gaddin ka jiruun si dhiphatteen gaddin ka rakkinni adda addaatiin onni jetteen gaddin. Nashidaa dhisee jiru arjummaan keedhumoo ربنا برتيا بيتين جمرتين تيا هدو نشيداتنا مين فدا كيستو نشيدا عبدالرحمن حسين كيسا نشيدان فدو جرا لمان فدا الحمد لله نما سجلي إسا حلال الرأجيتي يعني ندبر فتو سيف تأي حويتو تكربين جرو دنيا ترتجزي ولا ما قرسيسة درن نما جمع تشيزا حالانين حوي والله يوم نشيدان وفاسجي حالان قبل مدي والله سيئجه الحمد لله رب العالمين مو أرنو جمع تشيسو خن كيتيف والله قالت بودا يادني لقى قراهن كتامرني يدن تيسهم فقاتني harraan tanagaa warri wanni walitti qabamneef cufti keessa nuuni beektanii gammachuu guddaa qabnaa. Gammachuu kana immoo hawaasa keenya warra asii ta'e nu daawwatuu fi akkasumas biyya garaagaraa ta'an nu daawwatuuf ergaa keenya gammachuu keenya isaaniin gahuudhaafi fa insha Allah tabaaraka wa ta'ala hundi keessanuu warri social mediaatiin nu hordofaatanus warri ammoo naannoo kana jirtanus akka gammachuu keenya kana dhuftanii nu wajjin qooddattanuu maqaa rabbiitiin sin gaafannaa. Jazaakumullahu khayran. إن شاء الله بلسي كينيا إفاجيرو هدو بودا نشيدالي هدو متاف ديساتوري أما أسبرا كناس مالي ديفت غافين جلو تاري تدمانان حق رمضان دقدما كيست أسبوتي والنباسف رمضان كيست أول أكاسيس ننشاقلو قرآن أما سنشاقل مناتي قرآن كيسن قراء أخيرا كان كيسا واتكسني في دجديد أسبه قويا ربنا الرحجال لتو نتسمو وسطية كديمني أوقاتك إن كان كونة الوقت سيف فإن لم تقطعه يقطعك وقت يكون أكسيفتي يروم كون أكوركيتي يواتي جزء كانت جباتي فيدم توباتي سرّا يروم كون نجتا نياتما نبدأ سرّا كنافي يروكين كانت فيدمو دان ساتي وهند أفغوني تفيدمو كمنا والججبي الصوفي والبرد أبتشون كناف برباتشسا كان جرو بلسكين عبد الرحمن حسين سجنتا هرّا إرتنا فرت قالتهم بجناني نتس إن شاء الله اتفيدمو ما كمنو أمتا قارا حاجة كوتي أكتيم برجعه درجة النقولي فاجن النقولي أسنجهن قالتهم يجتشو بربانا يرو ندراتيف بفكنا فكات خنان نشيدا وبلسكين عبد الرحمن حسين بفونو بريدو تنان الرانتنا جزء بيسوف ديمنو قمتشو قداتونو رجاما الحمد لله رب العالمين جتشو بربادا أكما نشيدان أستاذ إنجنير عبد الرحمن حسين خناتي منشدوني مرتينو بفخنان يو بشيفتي حواسني مسلمة خبرة أبطيوته يو خول ججبي سنوكتي الحمد لله رب العالمين والله سجنتا بنشيدا خنرتي بفا بريدا خنان أكتي أركمو بقى والمانو ربي نجمع سيجن أنا جمع جدا نتجاهمه والله وانين جو مبيخو الله أكبر الله أكبر الله أكبر يرو هدو نشيد عليه أستاذ كينيا كان أستاذ عبد الرحمن حسيني سكسم كراياتيس نما تفوده يوتيوبر تفجأسه وفي قرتي كبر بادتي
galii sirraa argachaa akka barbaade godhaa jechuudha. Yeroo barbaade galii harkachuu qofaa miti achirraa gaafa barbaadetti ni kaasa. Kanarratti ani namni nan beeyne obsaa teknoon jaama maqaan kee obsaa Ahmadiin yuutuuba irratti obsaa teknoo waa'ee teknooloojiitiin yeroo hedduu achirratti maxxansaa ture. Warroonni gartee sirba baasuus haa ta'u warri nashiidaatis yuutuuba mataa keessanii banadhaa jeeti yeroo hedduu irratti dalagaa ture. Namni yeroo dheeraaf biyya keessaa rakkoo intarneetaatis haa ta'u yuutuuba mataa isaan qabu. Amma gaa namuu yuutuuba mataa isaa banatee yuutuuba mataa isaa irratti fe'achuun kun waan guddaadha hedduu isa gargaara. Tokkoffaa nashiidaan isaa kun yookiin waan inni achirratti fe'uusan bara baraan akka jiraatu taasisa. Inni lammaffaa yuutuubiin gaana akka beekamutti galii achirraa argamuutu jira. Galiin san akka isaaf oolu taasisa. Garuu namni yuutuuba mataa isaa irratti fuudhee achirratti fe'ee galii mataa isaa godhate yeroo hedduu wanni kun haa dhaabbatuun jaa namni yuutuuba isaa irratti waan mataa fi achirratti haa fayyadamuun jaa kanumaan dhaamsa isinii dabarsa. Hedduu na gammachiise wallaahi jechuun wallaahi nashiidaa qalbii namaa fayyiftu tanama rakkatee magaalaa tana keessaa dhiibamaa turre itti ol gale keessatti tasgabbeessitu kamana hidhaa jirullee wanta jettu guutulee dhageeffadheen jirra hanga dhufnetti qalbii na fuute awwaan isin ijoo keessaa ammallee dabalataan irraanki tokko keessanii sabskraabii taa qabuu fi lamaa fi hanga sadii qabullee hanga 100,000 qabullee akka obboleessi kana carraa guddaadha. Ammallee nuti wantoota nu qabnu keessaa yuutuubii jala dhaynee hogomsaan download goonee keessaa buufnee dhageeffanna. Akkanatti wanni faayidaa irraa argatan takkan jiru waan biraatii miti bara. Qomumaan tuquudha malee mallaqa illee akka obboleessi kennaa kanatti chillee baafnee gargaarree achirratti dhageeffatee silaa waa'ee faanamtu hanga tokko waan ammoo bakka takka taa'ee shaayii mallee taa'ee dhageeffatee waan takkan dhageeffata gabbuuftee osoo qubaan yeroo masanitti daawwannoo gootee keessaa ba'uu osoo hin ta'in achirratti teessee yeroo 2 yeroo 3 yoo dhageeffatteef bu'aa guddaa qaba uummata keenya jechaadha. Nu biratti ammoo kabiraa kabeetutti dabarsitee sheer gootee inni sunis yoo dhageeffatee bu'aa qaba. Kanaafuu obboleen keenya islaamaa warri qabdan warri waan akkanaa jettanillee irratti wal deeggaraati ammallee yaada akkanaa kana. Uummanni keenya yeroo ammaa wallahi baadiyyaa feete yoo keessa deemte yeroo soomanaa wanni isaan dhageeffatan kana. Ana Ustaaz Abdurrahmaan Hussein waa'ee ijoollummaa sanirraa hin dhagaye. Keessaa yeroo jalqaba mireetii yeroo dhaga'u waa'ee guddina ijoollee jechuun tarbiyaa ijoollee sanirratti hin dhagaye hedduu qalbii na fuudhe jechuudha. Kanaafuu obboleen keenya islaamaa isin hunduru wallahi cinaa dhaabbachuu deeggaruu qabna waan akkanaatiin kanaafuu dhageeffachuu keessan jazaakumullahu khairan. Hundi keenyaa'u baga guyyaa kabajamaa fi jaalatamaa kana guyyaa gartee eebba albaama ustaaza keenya Abdurrahmaan Hussein irratti wal geenye wal agarree isiniin jenna. Kanumatti aansuudhaan waa hundatti seenuu dura ani namoota waa muudannoo qaba. Nashiidaa ustaaza keenya Abdurrahmaan Hussein irratti muudannoo hammana jaamneen qaba. Kana caalu kanarra caalu jiraachuu mala. Immoo anaaf ka ajaa'ibaatiin qabu waan haga dhaladhee takkaan mudatiin innis maal yoo jettan listiroon hojjedha ture gaafa duraa biyya iddoo dhalootaa kiyyatti magaalaa teenya keessatti listiroon qaba. Listiroo kana hojjetadheetiin bilbila xiqqaa tokko bitadhe. Bilbila kana gaafa bitadhu obboleewwan kiyya dubartoota lamaan qaba warri keenya dhiiraaf ana qaba. Dubartoonni keenya lamaan kun uffata narraa miicaa turan isaan kun garuu na biraa deeman. Barnootaaf takka Finfinnee kana eessuma kiyya bira na biraa galte takka ammoo calanqootti eessuma kiyya biratti na jalaa galte kophaan ta'e akka malee anaaf ummaatii tana dhalte bichaa taanii jechuudha. Haguma kanatti ustaazni keenya nashiidaa takka tagartee hoggaa adda bahuu garaan nama nahaa kajuu kana baasi. Ilmi namaa namaan nama tahaa jee nashiidaa kana dhaggeeffadha halkanii guyyaa dhaggeeffachaan booya. Nihin booya baay'ee natti dhagahama ture maaliif obboleewwan koo kagartee akka dhiiratti akka abbatti akka gartee waa hundatti of biratti qabee isaan kan of dura daawwitii godhadhee listirooti yoo hojjetadhaa bilbila kana bitadhe maaliin ta'ee ganama tokko subii salaata jee akkumaan keetti bilbilummaan itti obboleewwan kiyya yaadadhu kun nashiidaa kanaan shintibeetii na jalaa bu'e. Hoggaa kana waan hin ta'u dhabee shintibeetii harka kaa'ellee dhabee bilbila barbaadee dhabee dhugaa duba maaliin jee gabbee lallabee namni hundi rafaa jira subiin salaata jeetiin kee ummiin tiyya mana ciisaa jirti yaa ummii tiyya nashiidaa sanii hojii keessan irraa kutee bariin jeen namni tokko na dhagaan jiru anammoo na dhagaa jiraniif hin ta'a haati tiyya akkasitti gabbaatee boochee liqii fuutee naa bittee dura maaliin godhe garuu nashiidaa
namni hoggaa adda bahuu garaan nama nahaa juusaniin isii bichitaan barbaadee qarshi 15 itti namaa waraabanii itti waraabbadhee jechuudha obboleewwan keenya. Akkasii ustaazonni keenya hagan takka quuqaan irraa buqqaasu sagaleedhaan waan keessa keenya jiru baranii ofii osoo hin taane waan nama keessa jiru ilaalanii gartee kanamatti nama fayyadaa jiranidha. Kanaaf ustaazonni keenya umrii haa dheeratanii haga lafaan ammoo wanni kana caalaa nama aarsu ustaazonni keenya kana caalaa wanna gartee akka lafaatii isaanii argachaa jiran. Yoo ka arginu ta'e munaashidoonni addunyaa yoo isinitti dheeressillee dhiifama gaa. Gartee ustaazonni addunyaa kanaa yoo agartan munaashidoonni ni fayyadaman. Yuutuubii munaashida tokko gallakkisee ka fayyadamu miliyoona meeqarraa argata. Keenya ammoo gaa maal waa argata itti dawwallee faa yookaan koomentii isaa koomentumallee barreessuuf dadhabnee irra gabbuufnee yuutuubii keenya irratti fe'anna. Jajjabeessumallee dadhabnee jechuudha. Kuni hafuu qaban isiniin jaa Ustaaz Abdurrahmaan Hussein hedduu takka rabbiif jecha I love you so much akkasini jedhu dubartii qofa wayyaa dhiiraanis yaanimi. Maaliif jennaan rasuulli keenya illee sallallahu alaihi wasallam nama jaalatan tokko rabbiif jecha akka jaalatan itti himaadhaa jaanimi. Kanaaf ustaaza kiyya wallaahi summa wallaahi fakkeessaaf osoo hin taane rabbiif jecha si jaaladha umurii si haa dheeressuun siin jaa. Wannan jechuu barbaadu wallaahi إن إبراهيم كان أمة سنسي سلاسة نشيدان أستاذ عبد الرحمن حالة كانت تيمتي كان سين بفهمتو والله أمتها أورميان قوتو والاتباهيو إبسه إتي تقاط ماله اتنبايت والله أكبر أورميان قوتون أورميان هرر جيب جماف ولقى أورميان قوتون إبسو كومالي أكانت تيمتي هاتو بايت تجمديرا يرو أما كان كيست galma garaagaraatti eebba jedhanii amantaa baaxilaa amantaan taan irratti wanni jarri irraa iyyaa oolanu waan baay'ee wanni isaan qabatanii jiranu waan baaxilaa waan du'aadha ofii isaaniitiif lubbuu qabatanii socho'aa jiru. Nuti immoo har'a wanni nuti qabannee jirru amantaan keenya amantaa dhugaa wanni nuti qabanneerra jirru waan ija nama jabeessu nuti garuu biraa laafnee jirra hin laafnu hajabaannu wala jabeessinu nashiidaa Ustaaz Abdurrahmaan kanallee والله قويا تكو حمزة بورنا قاف النبي على الرجال وسد بساد ابني أنا أستاذ عبد الرحمن ولدت أنا نشيدا زاني راو زاني رتم فيدمان النشيدا ولا لور رسولتين لقى أدب نودي والله جت شو مننا أنجدو في ونو مننا أنقرسو سلكي ويا اللي وانو من كابني ويدا كون كابا مي سلكي كتير ما كانت تفيدمي هجير مزيجا وان زيجا دروان قد دابتو في نيالين نانجد دروان قد دوان قتي قالي dura mee kanuma hojii isiifiit himee jedhe teknoolojii isii achirraa maanni waan qaalii sun ta'in wannuma xiqqoo sanaan hojii isii hojjechuu kanaaf gorsa garaagaraan irraa fayyadamaa ture maal jedhe Hamzaa Boorana Ustaaz Abdurrahmaan paaworii nashiidaa baasuu dandeettii rabbitti kennee jira kanallee isaanitti illee nimne Ustaaz Abdurrahmaanitti illee kanaafuu rabbiin itti kennee maasha Allah rabbi adabaluuf Allahu akbar rabbi adabaluuf rabbi adabaluuf rabbiin galmaan haga'uuf waan inni yaadee ijoollummaarraa kaasee waan inni haga'uunaatti hawaasa isaa tajaajiluuf hawaasa isaa waan hin taane baasee waan dhugaa qalbii keessa kaa'uuf yaadaa jiru rabbiin akkuma sana duniyaa fi akhiraatti rabbi itti na milkeessu duniyaatti rabbiin duniyaa kanarra waliin haga'u ergaasaa akhiraatti illee rabbiin itti na milkeessu. Yaa rabbi namuma shi'irii arabaa baasee kana na agarsiisi jedhee gurbaan tokko jedhan qotiyyoo tokko qofa qaba jedhan sangaan beeytanii sangaan beeytanii sangaa yookaan qotiyyoo tokko qabaa sana gurguree imaltuu karaa bu'ee jedhan osuma deemu deemee bira gahee mee abalu jedhamu kan wallee akkanaa qabu eenyu agarsiisaa jedhee yeroo asii bira gahu namtichi idaanuu namuma gabaabaa tokko beeytanii inni sagalee kana dhagahee sagaleen akkana miidhagu bareedu kun nama moo namaa miti shakkeeti kan deeme yeroo achi ga'u sadaa nama sagalee namaati wanna akkana bareedu jedhee qotiyyoo kiyya sun gurguruu dhabee jedhee bu'aa deebee jedhan kana jechuun maali sagaleen namaa kun adda namatti ta'a an Ustaaz Abdurrahmaan Hussein nashiidaa kamirratti hin baree arjummaan kennumu rabbi nu gargaari imaana nu guuti sabrii nu ijaari san irratti hin baree waan sin ajaa'ibu. Ani gammachuu manatti dhagame dubbachuu barbaadeeti. Jalqaba waan obboleessi keenya irraa kaasirraa namni ani maal gaheen an qabu maali bootaan an qabachuu danda'u maali jedhee miimorii keessatti
bootaa wahii qabachuu qaba. Sagaleen tiyya bootaa wahii qabachuu qabdi karaa haqaa irratti jechuu kanaan jazaakumullahu khayran rabbiin jazaa si haa deebi'u ka itti fuftu si haa taasisu ka kana ol daliidu rabbi si haa taasisu. Itti aansuudhaan hadiisa irraa fuutanii jecha ulumaa irraa fuutanii kana dalaguu keessaniif namni qur'aana ka beeku dhageeffataa hedduun dhageeffatus hiikaa isaan beeku jechuun mala ajrii argatee inni dhageeffachuuf garuu kana ammoo afaan isaatiin hadiisaaf qur'aana irraa fuutanii jecha ulumaa irraa fuutanii jecha salafa saaliha irraa fuutanii ummata keenyaa dhiyeessuun waan guddaa tokko ammoo eega wanni kun gadi bahee nu bira gahe dhageeffachuun ammoo nurra jira wanni ummataadhaamu ammoo waan kana haa dhageeffannu itti haa dalaynu laa tahzan inna allaha macna kana hin yaadini hin iraarini ka jedhu kun laa tahzan ka mana hidhaa jirtulleen gaddin ka jiruun si dhiphatteen gaddin ka rakkinna adda addaatiin onni jetteen gaddin akkuma fakkeenya as keessaa kaasanii dubbataa jiran kun waan hadiisaaf qur'aana irraa dhufe dubbataa jiranii kanarratti jajjabaadhaa ammasii. Asirra naaf yeroo hasan hedduu galatoomaadha. Waa'ee nashiidaadhaa namuu haasa'ee jira waan itti dabalu waa hedduullee hin qabu. Garuu jecha lama waa'ee Abdurrahmaan Hussein dubbaddeetumaan isinirraa gabaabsa. Abdurrahmaan Hussein yeroo dheertuun beekaa mana barumsaa Mahaadannuur barumsaan na dura jiraatanillee anis achumatti waan hin baradheef yeroo dheertuun isa beekaa ammaas waan irraa fanna keessaa gama aartii kan dhufu namni leenjise keessaa isaa yeroo jalqabaatiif waltajjii irratti bahee akkaan haasa'u namni na godhe Abdurrahmaan Husseini waltajjii irratti illee bahee beeku amma dura jamaa tokko ture Dirreedhaa ganda malkaa jabduu jedhamu waltajjii san gaggeessaa kan ture Munshid Abdurrahmaan Husseini achirratti waltajjii san irratti sagantaan hedduutu qophaa'ee ture sagantaa san keessa diraamaan hin jiru ture san ijoolleen sagantaa san qopheessitu mee Abdurrahmaan Hussein diraamaa nu qopheessii jaaniini Abdurrahmaan Hussein achumarratti diraamaa warii qe'ee godhee achumarratti waltajjii san irratti naaf isaa baay'ee tokko jira yeroo jalqabaatiif diraamaa namni hojjechiise Abdurrahmaan Hussein jechuudha achumatti walitti uumee guyyaan san guyyaa iidaa ture sagantaa iida sommanaa ture diraamaa ajaa'ibaa bareedaa kan namni barumsarraa qabu qe'ee godhee achumarratti waltajjii san irratti na baasee eegaan gaafsan baaraga sanii waltajjii san irra ba'ee waltajjii irra guddaa Dirreedhaa keessatti na gaggeessu ture osoo Finfinneetti hin galin duratti waltajjii guddaa gaggeessu ture achumaan gama nashiidaa as dhufnee muuxannoo achirraa hin horadhee ammaas Abdurrahmaan Hussein jechuun akkanatti as na dhaabiiti walaloon irraa baasee yoo jetteen amma ol kaasee jechuudha jalaa hanga gubbarraa kaasee hanga rifeensaatti walaloo sirraa baasa amma as na dhaabi jetteen akkas nama dandeettii akkanaa qabu jechuudha. Wanni guddaa wanni naasa'u hin jiru namni hedduun na duraasee jira waan ta'eef anis yeroo dheeraa akka Abdurrahmaan Hussein nashiidaa hedduu dalageetiin ture nashiidaa dalageetiin nama hedduu yaamu ogaa kana akkuma isin dhuftan kanatti namoota hedduu yaamuudhaaf qophii takka godhee hedduu takka lafee jarri keenya beekaa akkuma kun aartii tanarratti yoo kadhatte malee namaan dhufan dafanii afoo kottaa zokaa ittiin bilbilee sagantaa eegalee jiran tura rafaa kan hin jenne jira isaaniin akkasitti sagantaa guddoo takka goone akkasitti isa nashiidaa hedduu eebise nashiidaa akkasii jedhu arjummaan keedhumoo rabbiin hubartiyyaa beektee tiyyaa. Wantiin akka hirmaataa tokkootti sagantaa kanarratti fi akka nama yeroo dheeraa naannoo kana ture naannoo nashiidaa kana hedduu nashiidaa tana nin fedha keessattuu nashiidaa Abdurrahmaan Hussein keessaa nashiidaan fedhuu jira lamaan fedha takka nashiidaa mata dureen isii mashaxaa taja'u saniin fedha lammaffaa immoo maadannuur tajattu maadannuur mana barnoota keenyaati mana barnootaan ani itti baradhee faarsee waan baaseef hedduu natti tolti. Amma dura nuti kan beeynu sagantaa konsertiilee garaagaraa kan walleedhaa wantoota akkanaati malee sadarkaa akkatti itti nashiidan sadarkaa kanaan itti eebbifamtu nuti arginee hin beeynu. Kanaaf gammachuu addaatiin natti dhagahame guyyaarra. Alhamdulillah nama sagalee isaa halaala irraa dhageettee yaanni inni dabarfatu siif ta'ee
hawwitu takka rabbiin jiru duniyaa irratti gizee wal nama agarsiise daran nama gammachiisa. Kanaaf an Abdurrahmaan Huseen ijoollee ta'eetiin gaafa madrasaa baradhu nashiidaa isaa takka yaadadha. Nashiidaan suni maali yeroo san akka ammaa kana wanti hundi babal'atee bilbila dhuunfatti namni hundi hin qabu. Mudannoon addaa kan itti yaadadhu waa'ee haarisaa nashiidaa dubbatu takkatu ture. Nashiidaa isaa keessatti haarisaa akkasuma manshaxaa jedhee nashiidaa inni dubbatu sun meeqaffaa akka ta'es beekuu baadhu. Nashiidaa santu ture. Nashiidaa san gaafan dhaga'u hedduu boo'e. Maaliifii madrasaa barataa ture. Yeroo san barsiisaa kiyya tokkotu taa'ee dhaggeeffataa ture. Bilbila irraa kadhadhee fuudhee galeeni nashiidaa san dhaggeeffadhee jechuudha. Kanaaf nashiidaa isaa akka keessaa yaadadhuu fi mudannoo addaati jedhee ibsuu danda'u yoo jiraate nashiidaan sun hedduu garaana nyaatasi hedduun boo'e guyyaa san. Wallaahi Abdurrahmaan keenya galatoomi wallaahi alhamdulillahi rabbil aalamiin. Haalaaniin hawwee wallaahi yooma nashiidaan ubaasa jee haalaan gammadee wallaahi si eege. Alhamdulillahi rabbil aalamiin ammoo arra nu gammachiisuu kan keetiif wallaahi galata guddaa waan itti siin jennu hin qabnu wallaahi galatoomiin ajiraadhu wallaahi siin jaaladha. حالا والله لبوتي جرّان سجالة ده والله ربي الدنيا آخرتي جنة ربي سياق أنا نيسو والله أرانت أنا بقوم والله نقوم تشيفتي الحمد لله نوجراد نوفولي والله خليفة إسلام خجافة صحابوت هذا ربي نواقول هيادني لقاقرهن كتامرني يدن تيسهم فقاتني يا ربي سمري إركون كينيا سيه دوري فرلي نباسي ركوك مالي نباسي ركوك مالي يا ربي سمري إركون كينيا سيه دوري فرلي نباسي ركوك مالي نباسي ركوك مالي قلني خيتي أموتي هندرا خن هندي أمتو بافير يراها وسو الدم بافنيه مسلم أف كافرها خندقي خيسا في خندقي قبارا خنسمي خيسا في خنجر قررها هندنو سيامو فرق ستررها سيموتي هنداتي سيجر قرقارها موتي علاماتي كابا في كبرا جلا في قباني اسبا في ديرها هندنو ركنا انقم خيريرها انقم خير فيه يوم تكا خسارة